እፍ የዛሬስ ቪዲዮስ በጣም ያስጠላል። አሸማ አከም ጅርተን ዳውቱ ቻናሊ ኡርቲ ሚዲያ ነጋ ኬሰኒ ነጋ ሲኒፋተ በከተርተም ወርየ ኬሰስ ወርየ አላስ ነጋን ሲኒፋተ ጅደን ዘራ ሐራም ወይጋ ቪዲዮ ጥቆ ቪዲዮን ዛሬን ቪዲዮ ናማ ገመቼ እሱ እቲ ሰሞን ቀን ቪዲዮ መከናረ ደደብ ያጀቹራን ለኔ ያገቴ ተቆ ያደው ወዝረት ይብሰችሁ ዋዴቴኔ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንዲናችሁ ሰላም ብያለሁ። እና የዛሬ ቪዲዮ ትንሽ ደስ አይልም እንግዲህ ደስ ባይልም ደግሞ እዚህ ላይ ለማውራት የግዴታ ይሆናል ማለት ነው። እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እናመሰግናለን ብያለሁ። እና በቀጣይ ሄዳለሁ ማለት ነው ለማውራት እና ጁልኪኛ ስረቲዋንን ጀቾ ባርባዲ ጀቾዳ Ega akkuma suura kanarratti argitanu lachuu isaatis ishee oliitis isee gadi kanas yoo agartanu daa'imummaa irratti jechuudha. Bakka yeewwan jechuun namni tokko badiisni raawwata daa'imni cubbuun jechuun namni namummaa ta'e insasaan bakka wanni hin dubbatamne jechuudha. Dhugaa Rabbi dubbachuuf amma yeroo kanatti yeroo lukkuun birrii meeqa galtee yeroo horii gadi meeqa baasuudha jechuudha eeggamanudha. Abeet horiin kiyya jala bade abeet holanki amma naba jedhamee yeroo eeggamutti daa'ima ji'a 9 karaatti baatame saniin booda akkatti guddisamu daa'ima nama guddisetu beeka jechuudha. Asirratti hamma daa'imoota wal jalaa fidanii yookaan immoo daa'imoota warra jalaa dhuskanii akkuma suura garagadii mucaadii garagadii kanarratti argitan qayyirra jiru kanatti yoo argitan ta'iraate daa'imoota sabasabeet daa'imoota san keessatti immoo yaa viidiyoo san as keessa viidiyoo hin barbaanne jechuudha. Viidiyoo sun baay'inaan miidiyaa irra deddeebi'eera waan ta'eef akkasuma immoo asirratti gaariin ta'uu dhiitan viidiyoo hin dhufne jechuudha. Footoo isaan fide garuu haa ta'u malee namoonni yeroo kanatti daa'ima ofiitis rakkinaafis egaa dur nu illeen akka nu guddannetti bakkuma feetti teenyeetu bakkuma feetti akkuma feeteenye bakkuma feenu godhanii deemanii achumatti isaan eegna malee warra jala deemneen guddanneeyyuu jechuudha. In sodaatamu jechuudha. Egaa yeroo ammaa kanatti immoo baay'ina cubbuu keenya baay'ina biyyi keenya badumsaan kan ka'eerraa namni ni dhala namni kaan dhala hin argatu namni kaan immoo dhala sanuyyuu akka itti argate Rabbi beeka akka inni itti argate. Egaa namni tokko daa'ima ofii dhalee guddifatee makara arge borunaaf darbaa daa'ima kanarratti borunaaf darbaa daa'imni kiyya borunaaf dabarsaa jedhanii ija keessa dolaalanu. Yeroo daa'ima fudhatanii raawwatanii akaala godoloo yookaan immoo ija isaanii keessaa baasanii raawwatanii gurguratanii tamasaarratanii sanuu finfinnee qofarratti odoo hin taane haga kililiititti walii galaniiru jechuudha. Haga kililii keessatti mee fakkeenyaaf dhugaa Rabbi dubbachuuf amma katamaa irratti katamaa baadiyyaati isaati. Akkasuma baadiyyaa isaa ta'u ni beektanii wandoonni baadiyyaa keessatti guddatanii daa'ima waggaa 4-5 horii biratti argachuu dandeechani jechuudha. Yeroo kanatti amma warri haadhi kana bira godhatame akka duriitti jedhee yaafa deemu daa'ima sanachi karameellan isaa ta'u waa ta'e daa'imni immoo waan namatti dhiyaattuun hin dhabamu jechuudha. Akka fidoo ta'e waan ta'een maaliif astaasabii namni guddaan iyyuu tonkolii akkanaa kana yaadu jechuudha. Warrootiin kun garuu tonkolii akkanaatiin jechuudha namni agafe waan nyaatu yoo dhabekko hatuu san turre qallaa'idha dhugaa. Hatuu yoo sin jedhu nama jala waa fudhatanii hatuun gaariidha jedheetu apparataa ta'uu gooti miti. Hagafee ta'u jechuudha. Namni fayyaa qabu tokkon immoo hagafee ta'u waa fi hojjeti nyaachuu ni danda'a nama fayyaa hin qabne. Warri kuni garuu warrooti fayyaa qabanu warrooti hunda qabanu doo ta'anii jiranu ilma namaa jechuudha. Gaafan iyyuu ijaan keessaan baasan iyyuu
iji kiyyatti ama fakkeenyaaf gaafa ija keenyatti qoshaashaan nutti bu'ee akkamiin akka sukkuumne akkamiin akka nu nyaatu ni beektu ija keenya. Akkam akka nu dhukkubu akkam akka nama gubu. Egaa ka har'a ija daa'imaa keessaa baasanii ittiin kadhachiisuu yookaan immoo ilmoo namaa balleessuu yookaan immoo ilma daa'imni yeroo kanatti daa'imni akka seera mootummaatitti namni tokko daa'imni tokko haga waggaa 18tti warri gargaaru barsiisuu guddisuu qaba jedhamti. 18 namni isaa gadi akka keenyatti garuu hojjenneerra garuu humna daa'imaa bazabbazuu daa'imoota kana nan fidee guddisee jedhala. Daa'imni sun immoo indi nyaata sanuu nyaatanii hojjechaa jiran ta'eeyyuu hin beekamne sodaadhaniin nama biratti isaan birattuyyuu nama biraa ija keessaa baasanii yoo arganu boroo akkanan ta'a laata jedhee daa'imni sun osuma beeleeyyuu hin dubbatu jechuudha. Daa'imni hojjechiisa jiran sun yoo argitanii raattanii shimmininaa barsiisatti jiran jechuudha. Ganaa daa'ima waggaa 10 gadiiti jechuudha. Egaa kan wantoota biyya keenya keessa dhufan kana dhugaa rabbi dubbachuuf jecha ittiin dubbata miidiyaan kun yoo tokko diraamaadhaa ifaa gizee na eechisiisu jira jechuudha dhugaa rabbi. Wantooti asirratti miidiyaa kanarratti argaatii jiru wantoota baay'ee jechuun nama keessa darbee namummaa kee yeroo itti jibbituudha jechuudha. Akkuma olitti argitan tunilleeni mee akkamitti haadhaaf obbolaan lamaan wal tabaabbaranii akkamitti daa'ima haatanii jala. Sanummoo akka gaartiiti jechuudha. Akka gaartiiti. Asiin daa'ima fudhachuun maalidha? Daa'imni maal balleesse? Yoo wanta san deebisuu qabaatan yoo aarii ta'e abbuma san danda'uudha malee daa'imni maal balleesse? Fudhatan immoo ishii warra sanii ija keessaa baasanii cookunanii daa'imni homaa hin beekne. Daa'imni bakka kana na dhukkube jetteerree bakka himachuu hin dandeenye. Bakka kanatu na dhukkube bakka kana na geessa jechuu kan hin dandeenye daa'ima fudhatanii akkas godhanii tamasaarraanii biyyaa fi biyya walii dabarsanii dhaqanaa ja'anii daa'ima namaa sabasabanii qofa akkana gochaa jiran jechuudha. Namootiin warrootiin dhugaa rabbii warrootiin hamma daa'ima ofiisaanii amma jechuun warra miidiyaarra jirutu akkanatti argamalee warrootni miidiyaarra hin jirre akkanatti hin arganu. Har'a akka daa'imoota isaanii mana barumsaas jechuudha katamaatti malee sirumayyuu ni argitan yoo ta'e kamatamaatti xiqqoodha malee sirumayyuu hanin makiinan hin dhaa jedhameetu daa'ima ofii geessamu malee daa'ima waggaa 4-5 ta'e gara baadiyyaattis ta'e waan fe'e yoo baratan 6-7 namni ilaaluu hin jiru jechuudha. Jiruma wajjin hiriyootuma sana erga tokko walitti xagalalanii makiinadhaanis fudhatanii deemuu ni danda'u jechuudha kanaaf booda. Sababbiin baates asitti daa'ima kooti jedhan asii hin sodaachisanii biratti hin sodaachisanii daa'imni wanna nama sodaachisu tokko yoo argite san booda anallee akkas na godha jetti waan ta'eef ni sodaatti jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf. Dhugaa baay'ee nama asaansansiisa. Dhugaa jechuun namoonni keenya zim jedhaniituma rafanii mootummaa jechuu bichaa yookaan immoo nama higgii bichaa jechuu osoo hin taane namootumti keenyi maaltu jira ollaaf ollaan keenyi waleegaa jirraa kan jedhamu hin jiru jechuudha. Siruma hin jiru jechuudha. Ati amma daa'ima kee waa tokko hojjedha jettee inni beektanii balbala fuuldura katamaa keessatti immoo dhibboodha waan ta'eef fuuldura aspaaltirra bahuu danda'anii taphachuu danda'anii jechuudha. Kanaaf achi fudhatanii ati waa tokko illee hojjettu jechuudha. Mana yoo sirreeffattu achi taphatti jettee daa'imni kiyya jettee yoo itti gadhiiste daa'ima san fudhatanii deemanii yoo akkana godhanii hagam akkatti xaarte hagamitti akka garaa kee baattee akkamitti akka guddiste siifi sii qofatu beeka jechuudha. Dhugaa namni hin guddisne hin beeku ammana garuu dadhabbisaa malee keessa namaa san hin gubu jechuudha. Garuu kan haati dhalte keessi ishee hagam akka gubatu. Dhugaa warri keessatis warri kana arganu maaliif jechuun miidiyaa guguddaadhaan dabarsamee of eegaa jedhamee hin dabarsamuuf dhugaa rabbi dubbachuuf namoonni baadiyyaas ta'e namoonni katamaas ta'e namoonni hundumtu yeroo hunda TV dhaggeeffatu hin jiru. Maaliif jireenya haali qeensaati waan ta'eef wanta har'aa boruu sanan itti jijjiiramuuf jedhu xaara malee har'a dhufee daa'imni kiyya na jalaa hatame akkana na jalaa godhame akkana na jalaa badee akkana godhame jedhamee hin eegamu jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf.
እና ውዶቼ እዚህ ላይ ምንና ማብራት ነው የፈለኩት መስላችሁ? እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ልጅና እላኛው ያለችው ማለት ነው። ይሄ ልጅ አሁን ስንቱን ልጆች ህፃናት እንደሰበሰበና ስንቱን ከህፃናቶቹ ውስጥ ደግሞ አይኑን እንዳወጣ ይናገራል ማለት ነው። የማን የሱ ልጆች ሳይሆን የሰው ልጆች ወስዶ የራሴ ልጆች ነው ይላል። የራሱ ቢሆን አሁን የሱን አይን እንደዛ ቢያወጡት አንዱን አውጥቶ ቢያሳዩት እንዴት ነው የሚሆነው? እሱ እንዲሁ በአፉ ሞልቶ ደግሞ አይኑን ከውስጥ ነው የምናወጣል አለ። እኔ ብቻ አይደለም ግን በስልክ ነው ግን ደግሞ በብዙ ቦታ አለን። ወደ 10 በላይ ነው የምንኖር አለ። ከ10 በላይ ነው እሱ 10ን ካወቀ 10ሩ ደግሞ ስንት እንደሚያውቁት አስቡበት። 10ዎቹን ደግሞ እንደሱ ካወቁ መቶዎቹ ደግሞ ስንት እንደሚያውቁት እንደተደራጁት አንድ ድርጅት ሆነዋል ማለት ነው። እነሱ ለራሱ የሰዎችን ልጆች እንደዚህ እየወሰዱ አንዱን አይኑን ያወጡበት ይለምኑበታልና ገቢ ያገኙበታል ማለት ነው። እነሱ ጥሩ ገቢ ያገኝተዋል። ግን አጽያት ነው አይደለም? እነሱ አጽያትን ይወቁ አያውቁትም አናቀውም። እሱ ሲጀመር ፈጣሪ ያለ ብሎ ስለማያምኑት ነው። ነገር ግን ሰዎችስ እንዴት ነው ይሄን መከልከል የሚቻል? እንዴ ሰው ወልዶ እኮ እንዴ እኮ ዛሬ እኮ ዶሮ ለራሱ እኮ ዶሮ ለመግዛት እኮ ስንት ሺህ ነው የምታወጪ ዶሮ ለመስራት? እንዴ ከብት ለራሱ እንዴት ነው የምታጠፋ? ከብቴ ይጠፋብኛል፣ ዶሮ ይጠፋብኛል፣ በጎች ይጠፉብኛል ብሎ ብር ስንት ነው የሚያወጣ ብሎ አይደል የምናስበው? ሰው ልጅ ደግሞ እስቲ 9 ወር ሰው አርግዞ አሳድገው ምን ብለው እስቲ ምን እንዴት ልጅ እንዴት በስንት ሺህ መግዛት እኮ አትችይም። የራስሽ ስንት ቢሊየን ብትከፊ ልትገዢበት አትችይም። ነፃ ፈጣሪ የሰጠሽ ስጦታ ስለሆነ በብር እኮ አይወሰንም። ስለዚህ ልጃችሁን ያላችሁ ጥላችሁ የመጣችሁ ማረብ ሀገር እውነት ልጃችሁን አስጠንቅቁት። ማለት በየክልሉ እነሱ ተደራጅተዋል ማለት ነው። በየክልሉ ከገጠር እስከ ከተማ ማለት ነው። ለምን እነሱ አንዱ ውስጥ አዋቂውን በብር ብሎ ያስገባሉ። ኑሮ ስለተወደደ ብቻ ይሄንን እንሰራለን፣ ይሄን ታገኛለህ፣ ይሄን ስታገኘው፣ ይሄን ስታመጣው፣ ይሄን ብር ስለኔ ሰው አሁን በብር ብቻ ነው እንጂ ሰውነቱ ሰው አጽያት ይሆናሉ። ሰው እንደዚህ ሲጎዳ አጽያት ይሆናሉ የሚል ከውስጣቸው የለም። ጭንቅላታ ምንድነው እነሱ እለት ወዳቸው ብቻ ማስሞላት፣ ወዳቸው ሞልቶ ደስታቸውን ብቻ ነው። ግን ደስታ የለውም። ይሄ ጭንቀት ነው መስላቸው ነው እንጂ ሌላክን ይሄው አሁን ይሄ እንደተያዘው ሌሎቹም ይያዛሉ። ነገር ግን እስቲ ያስቡበት። የወለደች እናትና የወለደ አባት ምንድነው የሚያስበው? በቀንና በቀን እንደዚህ እየተወሰዱባቸው ምን መከራ አይቶ እንዳያመጡት። እንዲ ልጅ እኮ ማንንም ቤት እኮ የሚተርፍ የለም እኮ። ማንንም ቤት ተርፎ ልጅ ይተርፋል አይደለ? በችግር ተቸግሮ ሊሆን ይችላል እንጂ እኮ ተርፎ አይደለም እኮ። ከሚሞቱ ብሎ ነው ለሰው የሚሰጡት። ከሚሞትብኝ ቢያርግብኝ ብሎ ነው ለሰው የሚሰጠው። ልጅ ለራሱ ለሰው ሲሰጪ ከብትና በጎች እንደዚህ እየተጠበቁ ልጆች እንዴት ነው ማንጠብቀው? እውነት እንዴ አይናቸው ጠፍቶ እንደዚህ ተጎርቶ እንደዚህ ሆኖ ነው ለነሱ ነው እንዴ የተወለደ ምን ወልደው እንደዚህ እንዲሆኑ ነው እንዴ? እውነት በጣም የሚያስጠላ ምዘሚ በቃ ጥሩ ነገር አሰሚም። ለካ አገራችን በዚህ ምክንያት እኮ መቼም አትድነውም ማለት ነው። አገራችን እኮ ሰላም አትሆንም ማለት ትልቅ ሰው እኮ ጥሩ ህፃናቶች እኮ ምን ያውቃሉ?